Wo? Akka biyyi nutti garagalu ka godhe siimi? Wallahi billahi namit. Akkamitti boo? Awwa rabbi namit. Akkanii fi taayye. Yoomiin si wallaala amartii siin qabu waan bituun. Siboo? Ati abbaa keessa maan gorshine yaa polisii? Barnoonni ati baratte kun maal si godhe? Fi abbaa keessa illee dammeessudha. Sasa bana abbaan immoo dhagaa'oo maal taatee yaa fi zabanaa fi jirraa bira. Mee maal jiitiin gorsamee naa hin gorsaa jiru. Naman dhagoo sun taane bar gorsiteeti akkana mootummaan kun akkana nama godhu jira. Nama garaa qabu ajjeesu jira. Ay, tiimi waanii tala carcar keessatti fa dukkaana keessa ijaarsa bira gabbaasanii waraanni gudeessanii nagarre. Waanummaan itti himin takka illee nu jirtu kun waan qeerroon najjeessu deemtii an sababa abbaa kiyya sababa keetii dingee waamee gattii dadhabe. Yaa kee abbaan kiyyaa duraan madaabaraa naa kan nan jeetii chiboo jala deemu ture uummata jalaa deebisee ni mira. Abbaa kee gorsi yaa kun kan qeerroon tarkaanfii sirriitti fudhatte yaa. Kunoo bar guyyerroon itti manii bar qeerroon abbaa kanatti dubbadhu abbaa kanatti dubbadhu mee kam jeetiin dubbadhamee kunoo qamadii fi maariin an farrisitee kan hojii deemu uummata jalaa yaa. Yaa kiyyoo qamadii barbaadee nu bitaate. Nuktaaf qamadii yoo qamadiif jecha saba isaa kan gurguru taate waliin baafnee binnaaf mana keessaan qabdanis midhaan yaa fi mana keessaa akka midhaan namoo midhaan ka inumaa gandaa firu jira hoyti midhaan akka ajaa'ibaatti mootummaan akkama fidee kan jira baawutu ta mootummaa malee waan tokko nama hunda ga'u balaata akkuma ganda keessa deemee waan hin taane balleessa rabbiin isaa haa deebisu mee hin jiru mati jedhana meeqamiin godhame yaa rakkoon qabu ati bar laal waan kee si baaddata waan abbaa keetiis abbuma keetiif baadda garuu gaafa abbaa keetii irratti tarkaanfii fudhatan nutti hin naarin nuti. Ammaal Israa'el isinitti yaara fudhadhaa irratti yannisan maalumaafin isinitti yaaraan. Ani yoo isinummaan hojii abbaa kiyyaatiin na wanna godhu baattan. No. Hojii abbaa keetiin akkamitti si keessattuu dubbiin eegaa caaluun biyya kana beektaa. Wali galaa jajjabaatee jirta. Uummanni baraan jamaa godhu jira. Inumaatu Jawaar Mahaammadiif kanaatu hojjeesee jaanii qeerroo mee Jawaar Mahaammad nama ilma namaa ajjeesu san gubbaarraan shaneetu hojjeese. Adda kana keessatti nama walamaa jira laal abbaa kiyyaatu. Yusuf Abdi. Isaan maal? Yusuf Abdi Sanfaan ni bada. Sanfaan ilmilleen isaa hojii dalagaa osoo. Ayya maal haasa'e? Abdullahi Yusuf kunis nagarre. Innilleen ilmichi isaa san qeerroo hojii jiraa'u. Kaan ammoo ilmoon isaa. Kunoo isuma hojii dalagaa. Isuma hojii dalagaa osoo. Barreessaa Araddaa Burqaa Maarree sanii jaaneef. Ni garta kaamee ni dhufa awwaasha sanfaa silaa akka goone yaa'u. Yaa kee ati dhiise kaati. Yoo gorsineeti. Karaarra keenya yoo nuti isaan didan tarkaanfii irra fudhannu nuti. Akkasuma ka'ee. Tarkaanfii nama biraatiin migaanuma bisiirra fudhata. Maal haasa'u isa nama biraatiin maal eenyu? Nama biraatiin eenyaan dubbiin baddee. Waa isaa harkani. Nama biraa eenyaan kunis kaan eega kunis kuna ajjeesu yookaan kan tarkaanfii irratti haa fudhatu jaa. Irraanfatamee jechuudha. Irraanfatamee jechuudha. Saniif waanuma ibsiitu dura tarkaanfii irra fudhata jechuudha. Barsiyaa deena. Wayii warani siyaada kee bilbiluma keetiin halkan guutuu eegaa. Baraati bilbila eegaa namuu yaada kee irra kufoo darbinaan kufuun guyyaan narraa gabbuuti akkana nama godhu. Yaada kee buuqatii keessa kiilota akka guyyaan kan nasaa deema guyyaa. Lakki kiiloon teete sirraa irratti eessan hundi sii deebitee miimma. Naa deebiti yeroo si argin naa deebiti na sammuu kiyya darbu eegalee arguma. Bara saahiba kiyya akkam jaalladhu mana ari'ee naan habibti tiyya dhufumeeta. Jedhee mana ari'ee kun mana ala bulchee maqaa keeti. Way miskiine maaliif na achaari tagaa. Waan ati isa naa caaltuuf ana immoo isa dhiisi. Ufii kanaa ufii mana kanaa ufii ari'aa siif jedhu. Jetteeree. Dhugaa sitti fakkaatu. Yaa'u ni daangu muda kaya na ayyabe yaa'u. Ni gorsi na di. Ayyin jabe sa. Jabe. Jaase. Oh. Akka biyyi nutti garagalu ka godhe siimi. Wallahi billahi namit. Akkamitti boo? Awwa rabbi namit. Akkanii fi taayyee fi maarrillee miidiyaadhaan nu dhaatu tokko godhe abbeetii moo? Abbaa Awwa namit. Siibi abbaa keetii de. Abbaa kiyya moo? Siibi abbaa keetii
fuula kana sirraa garagalcha. Abbaa kiyya takkaa baatii meeqa ooluun garreewwan. Boo Abbaa keeti ka'e. Abbaa kiyyaa miti abbaa kiyya eega wallolle turree jirra yaa. to ati miti abbaan kee jalan deemu isaan jala. Abbaa kiyya waluu quban qabnuun siin jeegaanin. Boo hangaa sana akka Jawaar arrabsu qogoru jiru abbaa kee. Ooyi miqaa kiyya himu. Abbaa kiyyaa miti An abbaa kiyya garagalcheetiin jira siyaasootiin jiran. Qeeree naman Sana geeffadhu. Abbaa kee ni gorsite moo hin gorsitu? Abbaan kiyya sanarra humna qabaasaan akkamitti turriitti ilmi abbaa wajjin gorsaa. dalagu jirta. Baastaa gurgureen godhameen si godha yookaan kan fuula kana. Boo gabaabdii dubbii. As keessa sireenee shanshadhaan siinee wanti si goona moo akkam fedhe? Akkana ni danin fadha. Ittiin taabbaa kee. Ittiin mee abbaa kiyya Yalla kaya. ammaan ittiin. Hojii keenya kana ta'uu qabaa warra bilisiginnaa fi abiyyi deeggaruu guututti. Ani isin wajjin hin deemara. Tanaan siin jiru jira bara. An arra booda Har'a asumatti eenyu namayyuu haruma kana irratti. waan ati jette hangalmaan ga'uudhaaf. Gara dhiisi. Ayi Jawaar maama rabbii fi uummata Oromootiin abdaddee jee. Jechisaa kan Har'aan tana yoon fi waan inni jee kana galmaan hin geenye yooma galmaan keenya bilisa. wayi bara gurbaa kana gadhiisuun keenyaa kalataa bara. Rakkoon qabu dhiisa kana. Ayyee. Kana rakkoon qabu. Kana rakkoo. Namni na aarsu ni beektaa? Simba. Awwanni na aarsu maal ni beektaa? Obboleessan gaasa. Eewa. Akkana qalloo utu jettu takka nagarree. Sammanaa gadi ba'u jaanii bara. Taakkudoo itu takka nagarree. Manaa gadi ba'anii bara. Tilaa garee kan waliin yaa'u. Yaa keessan baa adda cabsina akka nama shonkoora adda cabsutti maaloo. Yaa mana isaanii illee ni beekaa beektaa waraana eeganya isaanii deena. Mana isaanii rakkoon qabu dhiisi. Waraana barnaamu sadii taataaki Yusuf Abdullahi fi achi galanii qawwee abbaa takka takka keessa kaaniitu mana isaanii eegan malee waraana kamtu isaan eegan saati. Mara afaanumaani waraana jaan malee Yusuf Abdullahi fi wantaatu eegan booti ismaa rubbisu kan. Awwa dhugaa keeti. Tokko nyaata akka warra gaafa dargii akkan naqanisa. Eewa. San qaban Yeroo takka fa'aa ifumatti harkaa baarrageeti. Yarbanii fiiganii. Amma si qeerroo waan akka isan fudhachuun feetu beete. Tokko nyaata loluu namaa hafee jira. San gaafa calii calanqoo lolanii malee wantaa beete. Omaan taane bara sittiin gufadhe siin laala odumaan si laalu ta'e kam. Maali karaan nagaan qabu har'a? Nageenee karraan hin jiru warri duraan karaarra yaasuunis takka karaarra jirtu. Kee bar nagaa qabaachuu qaba hojii keenyatti boonsaadha qeerroo kararraa mammaisina. Jiraadha yaa isin hangana isin badu jira hangana isin jiraachuu jiraati. Amma wanni takka illee karaarra hin jirtuumi nagaa karaan. Wanni takka karaarra hin jirtu. Boo abbaa keeti ka'e. Abbaa kiyyaa miti abbaa kiyya eega wallolle turree jirra yaa. to ati miti abbaan kee jalan deemu isaan jala. Abbaa kiyya waluu quban qabnuun. Akkaanan tumametti dina cabatti haa tumamuunis. Uumaa takka karaarra hin jiran deem nagee karaan. Maqaa keessan tumamaa jirra. Ankawaata kan billeessan hundina bilaa maqaa abbaa kiyyaatiin. Abbaa kiyya kana akkuma abbaa isaatiin godhe ni madduun abbuma kiyya sanuu qalaas sababa qeerrooti. Siyo. Har'a Boo dhufee qabu. Har'a maaltu qophaa'e? bilisa gaasa ta'e. Dabru jira boo dabru. Boo qottu. Anaan jettan Qottu yoo lubbuu ta'e beekoo. anaan jettan moo nama biraatti bar nama anaan jettan hin se'u bar silaayyuu nuti qaba. Akkam jirtan? Naga keessa na jalaan keenyaa na jalaan Boo marsii laa qaba. na jalaan keenyaa na jalaan. Na jalaa ka'ee na jaarre. Dubbiin si gaafa dhufu amma isaa waan dhufnee maali yoo? Hangaasaan isiin. Hangaasaan isiiroo. Angaasan. Obbo. Barraa tattaayee wajjin waan adda liifi galgala seenuu wayii gaggeessaara. Arralee moo? Taayyeetu qotabeetti kan namaan inni haasoo. Jechuun maayii kana waan biyyarra deemu hedduu fi waan dhadhaamatee deemu waliin gaggeessaara. Asillee narra dhaammadhu ayyee. Dhaammadhu. Dhaammadhu arallee asillee. Ani moo? Aywa. Si malee. Liifi seenee moo seetiin Nutti dhaamata? dhaammatta nutti. Isin immoo? Aywa. Ani laal wanti dhaamatu. Koo kan namanne koo ani laal paartii immoo badhaadhinaa laal fuullee waan biraallee isin hin dhaamu badhaadhuma paartii badhaadhinaa garuu akka inni dhaamu akka laal paartii badhaadhinaa jechuudha.
Bo-